malee waan ilma gandaatu heefi miti, waan gosa keete heefi miti, waan wal beeytaniifi miti. Haqarratti wal gargaaru sunuu maali mindaa rabbiirraa barbaaduuf jechuudha. Namni hajaa obboleessa isaa keessatti argame, namni hajaa obboleessa isaa keessatti Allahan hajaa isaa keessatti isaaf ta'a jedha. Obboleessa keessa akka gargaaruun lubbuutee gargaarti. Faayidaan wal gargaaruu maali? Muuxannoo obboleessi kee qabu atis muuxannoo isaa sanii irraa barta, inninis muuxannoo ati qabu sirraa barata. Wali qabamtan tokko yoo laaltan barra anuma gargaaruudhaaf dhuftaniira. Mee yoo isin hin jiraanne eenyuufin gorsa kana godha? Waan tokko irratti gartee wal gargaaru gurbaan tokko dhugaa qabaa ja'anii yaaduun san wal gargaaruu jedhamti. Garuu akka shari'aa islaamatti hoo maal jechuudha? Al-musaa'adatu alal haq, dhugarratti wal gargaaruudha. Namni baaxilii irratti wal gargaara. Akka shari'aa islaamatti wal gargaaruun dhugarratti wal gargaaru. Ibtigaa al-ajri min Allaahi ta'ala. Sunuu maaliif mindaa isii Allaharraa argachuuf jecha. Malee waan ilma gandaa ta'eefi miti, waan gosa kee ta'eefi miti, waan wal beeytaniifi miti. Haqarratti wal gargaaru sunuu maali mindaa rabbiirraa barbaaduuf jecha. قرآن قيستي الله جل جلاله من نجي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وان غاري تهرتي والغرغارة وان صدا ربي اسني أرقم في سرتي والغرغارة أبو في وسن ربي غيسا وسن الرابو رتي أمو ولنغرغارنا جيلا بكغانت ملجي وقال جل ثناؤه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله هذا الله قبل خني دمسطك جميعا شوف حالتاتني ولا تفرقوا غرغرهم بينا وريرو دراتو والقبل داجتون تبراتي بر لل جبيس أمس غرغر إن بينا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بينكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أبليا وليتهن أنني ربي تبر الله جل جلاله مفسرتوني كجان عايدتنا أنصاروت جدو أمت إبا في جدم لولا تطوي وانمتك آتكت وللم قال إساء الراميتا سيفي الأول بهني والأجيس قال تكاف جامتي بر إيغانا أمو أبولمان إسانيسا أبا خيني نبي آدم عليه السلام هنگك إيامان تابتوتي أبولمان أكسي هندبر هندوفن فلدرا في الله هندوفتون سنجا إذا بمالي والغرغارو تران إسان أكو مقامة تكاتي akka keenyaati miti. Amman tana keenya bar yoo yaadaan faalleessitee ni bar jama'aata tokko si ijaaraa bar jammaata tokko si ijaara. Isaan bira akkannin jiru. Rasuulli keenya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam في المتفق عليه من لندي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا إني ربيت أماناته إسا ربيت أماناته كالبنيان أكا جارمياتي مؤمني أبليس إسا مؤمنا أكا جارميات غرين إسا غري إسا خجبيس جيتم بر خغرغارو جيتم أبليان خي بيا فلسطين خيستي ونو أكا تجرني أغرت أبو ربي ندن دهاتي إساني فادرمت غرو إساني درمتو سنيف
anaa fi ati asitti waan godhuu qabnuutu jira bar nama miidhameef miidhaa isaa akka isaaf deebi'u goonee jirra akkunumatti bar miira keessa gorsa keessatti wal naquunsan waan hin jirreen sin jaabar aw qur'aana akka dubbisuu qabnutti dubbisuu jirra ribarraa fagaannee jirra jolleen teenya yeroo nuti masgiida dhufnu isaanoo masgiida ni dhufanii yeroo sanii bar osoo istiraatejikaalii hin taane akkunumatti yaa rabbi jechuun san waan hin jirre bar waan inni godhaa nuun jee godhuu qaba bakka kaanitti ammas rasuulli maal nuun jee sallallahu alayhi wa alihi wasallam sallu ala nabi hadithi kunis sheekootii lamaanii odeesse abdillahi ibni umar irraa dhufe radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه إني قالي ربي جل بطماته أبليس إسا قالي ربي جل بطماته تيجي ورلا مسلمني أبليس مسلمات إسا همي جي أمس إلا تافيس إسا هنخن إلا تافيسني خلني تأبليس كي لغا ما هنخن نوريجتا أو ربين أغانا كسمون واقول أو كم يتقنني نبو بولي سكيو أگر تاني أسمع برا داب بدي أكن كجيم إنا غرّي ماي إن كنّو ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته نمني حاجة أبليس إسا خيستي أرجم نمني حاجة أبليس إسا خيستي الله أن حاجة إسا خيستي إسا فتاجي أبليس خيتك غرغارون لبوتي غرغرت مسكينة سخدته نكمد باستي خنتيف أصلتي خنتيف والله لبوتي تيفي ilmi rabbin ilmi siqanne san obboleeyyan kee ka muslima qarasiste mataa keetiin sinja hadiifi yeroo reefun tana himtu obboleeyyan keetiif yeroo mana deebite wallahi galchaa biraa akkasii galutti si godhu rabbin namni cinqii tokko obboleessa isaatirraa cinqiin sanuu ta duniyaa taate irraa deemsise allahan cinqowwan akhiraatiti isarraa deemsisaa ji namni obboleessa isaa addunyaa tana keessatti isa sattare aybii isa waan inni irraa salfatu ka isa dhoyse allahan jalla jalaalu addunyaa fi akhirattu waan inni irraa salfatu isa dhoysaa ji aboo rabbiin gabarran isaa fuulduratti addunyaa fi akhirattu rabbiin hin qaanyise wal gargaaru aalimtichi guddaan tokko maal jee namni muslimaa ka wal gargaaru qabu akka ayata reefun tana qaraane garte wataawanu alal birri wattaqwa waan gaarirratti fi waan sodaa rabbi nu argamsiisurratti wal gargaaru qabaji wal gargaarsiin kun haqarratti gaarirratti wal gargaaru yaadni keenya akka takka ta'uu gooti al waan gaariin qur'aanaa fi hadiisa sahihaa bar gaariin biraaman yoo waan kanarratti nu cufaatu wal yamne yaadni keenya takka taaka waan gari uumaa wal dhabuun waan aqiidaa hin ta'in rakkoon hin jirtu beekisan saniif jennee rabshaa hin qasnu nama garii yeroo salaatuun agarre yeroo imamtichi rukuu arraa sami allahu liman hamidaa je'e eega sami allahu liman hamidaa je'e irra hedduun nama akkana gallakkisa garii ammoo akkana qabataa bar tanaaf jettee rabshaan qastu aboo rabshaan qasta aboo qabachuu qabda jettee qiyaamaatti hin buustu akkam jette imamtichi dhufeetuma bismillahir rahmanir rahim je'ee salaachise maal qaba alhamdulillahi rabbil alamin je'ee salaachise dhuftee qiyaamaatti hin qastu waan akkanaatiin tuni laa ba'as miskiinan tahin hoy bismillahi sagalee dhageesseen jeeni khaanis maqaasii baasuun qabu hay oduu bismillahiin jenne tana waan akkanaatun rakkoon qabu guddaan isii aqiidarratti wal dhabuudha yaada isaaniiti takka ta'a khayrii irratti yeroo wal yaaman eeganaa wanti cufaatu hojjechuun ni laaffatti faayidaan wal gargaaruu maal
muuxannoo obboleessi kee qabu atis muuxannoo isaa sanii irraa barta inninis muuxannoo ati qabu sirraa bara namuutu bakka itti hariifaatiitu jira bara namni gari nama dura dhaabbatee nama gorsutti hariifa ni danda'a kaan ammoo yeroo shuuraa ta'an nama walitti qabutti hariifa amma tokko as bira dhaabbadhuuti mallaqa masgiidaa mee arraan tana qarshi kum dhibba buusu yoo jetteen qarshi takka buusuu hin danda'u khabiraa tokko yoo ammoo yaamte immoo kum dhibbaa mitiiti kum dhibba lama irraa buusu akkaataa irraa buusu lal namuutu muuxannoo walirraa fudhata garte awoo baraan bakka tana akkana godheeti fi ammas wal gargaaruun faayidaan isii namni tokko qofninuu hujii cufaatu hojjechuu hin danda'u irratti waliin gargaartan waa cufaati hojjechuu way dandeessa yeroo ammas waliin taanee wal gargaarru daddaftee hojiin san akka dhumtu gootilan masgiida kana haajarru yoo waliin jenne namni tokko uumaa tokko yaada fiduu danda'a malee qofaasaa uumaa takka hin godhu garuu yeroo heddummaate alharaka baraka tara takkatti hojii san fixuu dandeenya ammas wal gargaaruun tuni gama maaliif iddini beeyta jaalala fiddiiwu mee ilaaleqa obboleessi kee reefuun tana barsiisaa yeroo fiiziksii qaraasisu hin galleef ati immoo sii galtee jirti aboo bar wanni itti fadhamte bakki tun akkanaa jettee yeroo barsiiste wallaahi si jaalachaa dhufu atummaanuu inni gaafii kasi gaafate dassija hin galleef si gaafate deebisteef jaalalaatituu tudhufu ta duraa maal waliin jenne faayidaan isii maal nu kannetti kenne muuxannoo atis muuxannoo qabda anis muuxannoo qaba muuxannoo tiyyatti faayidamta anis teetittiin faayidoma ta lammadaa maaliin isin hin jenne jaalala hin jenne maaliin jedhe nagiyuma na dhaggeeffachuu jirtan jechuudha أنا أكنا جن لمد سادفان جيتا وكا بابا خالق آتے ہو نچو فاتو ربی جراو لکیفون دے وہ تیس غافة دعا واتا کجو صلو علی النبی برنوتني يروخم بريدات أني بيتا أمان تنبر تكنولوجي قدرتي تو بر 3D يعني نمي تلفزيون نمو بر يو سينما ديت بر 3D جرا 3 dimensional جتومي 3D تو كبابر هو تو برسي سرايدات هي برسي سان سكاراسيسا غافي سيغافتا غافي سان ديفيسو كم بكاسينغل لي إني غافتا أما غاوان كاميرا ورابو جرتو جوچا إستي ودا غافت چوني دندس يو كسنتاني بر نمافين كبتو بر ammu manta nasime ka irram fatte jum'ata dhufufa yonin siga fadde uma unjitu awantu dagatti nazo jira jechuudha anis akkas ta'uu qaba wallahi amma siga fatte amma deebisu qabda malta ta'e bobbole sabe hojii walirraa laaffisnaan jenne yoo jaalala sadaffarratti hin jeebar talammada dalagaan daddaftee akka deemtu gooteera ati wanta na cufi ani tanan cufa ati tanin cufa ati meeshaa tana as dhaqi biti amman tana lal wan ittikhaanitu tu jirami ati dhaqi sibiila fi siminto san kana je ani achi dhaqi tin wan akkanaatin fida khan ammo kana goda khan ati me mallaqa baasiti nu eege kha yo baka kash taate kash dabarsina yo baka khan accounti taate mo accounti ra ka dabart dalagan daddafte akka deemtu gooti eegasi ammo jaalala fiddi في أمس فائدان إسي والبر ما هو والبرتا برأتو يرو وجه جت والبرت هاي لال أدون نتهين إيه رئيسني ورد بريرا والغرغارو نبي إبراهيم في نبي إسماعيل عليه السلام حديث إساء إمام البخاري أوديسو طيب الله ثراه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نبي إبراهيم إلما إساء نبي إسماعيل إسال لچوتو نغني ربي سان رتي هاجراتو ملجين يا المخيا ربي توتو ناججي اكم منخ نجارو جيني ور علمنو ملجين يا اباقيا ور ربي سي اججي غودي اني سين غرغارا جنني نم لمان يرو جالم ملجان
ما دعاء سن أيون نفيد ربنا تقبل منا أولا إخلاص إسانيني أغرتا أدو دلغا جراني من ربي فأدو جالني تكس جالني أنا فياتي أدو هما تكا هندليني تي مكان خنياك بيكمو فين غرونو تونيت فين مالي لل أكمت علمي إسا أباد أبان أجرد أبتي يرو لساني خنقودو علمي دغا إسا فنو توري أباساتي والغرغارني تي أنو تي أرانتنا بردو أغردو تنا تاتي لالسين نمني جارغا هدو آية مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرو جارنو رسول متان إسا صلى الله عليه وآله وسلم حديث شيكوتي لماني أديس أكمتي والغرغارن صحابة ولين يا إرجما الله نقولتني إني قدوان الرجالان المنما صلى الله عليه وآله وسلم أكمتي دقا في دوت ريبو أرنت نبر أمير يوجا أني جماعة كيس هافر هندلقور كرسي رتا أمير مسكينة يا أمرو دهان جاني بر أمير أكمي بو أمير أنكرر نهايما هجوني بو تنربي جرا غرو الرجالان غوتان أمير توتا صلى الله عليه وآله وسلم جرى هؤلاء الأطهار الأخيار عليهم من الله رضوان متى إساتي غرغار ورغرغارني مسجد نبي بريدة سنتي صلى الله عليه وآله وسلم تنافو حال غاريرا كباب دوتي ونين الرا أكاك أبتن فدي حديث إمام مسلم سيسا غيسف بدي طيب الله ثراه أبي هريرة الرادفي رضي الله عنه وفيه ملجي والله في أون العبد ما كان العبد في أون أخيه الله غرغار سغبريچا غيسة تتاهد يرو خم يرو أبليسي غرغار سأبليسي إسا غيسة أرغمي ربنا أكسي تمسي يوفيتي نمني أميف تمسي ربنا سيتي تمسا ilmi akkasi barsiisu yoo feete war rabbiin sirratti sadaqate ati obboleeyyan keeka muslima irratti sadaqadhu beekumsaanis horii yoo qabaattes allahan akkasi gargaaru yoo feete obboleessa kee gargaari wallaahi alladhii laa ilaaha gayru rabbiin si gargaara ani obboleessa tokkoon qaba mallan jee guyyaa rabbiin kiyya ani du'aa'ii tiyya akkanaa qeebalu fadhe ani obboleessuma kiyyaafin du'aa'ii godhaa jee يا ربي أبلي سقيا كهاجا برسيم نمني غري نجا أبو بر وانا كنان نمودته دعائي نابو دسنجا يا ربي هاجا إسا سنباسيف يا دامراد إسا غوتيف هاجا إسا تفجعته ولدت كفيف يروجي والله أنم بخاجي دعاء انت جناك إبلم تجرتي مالف حديث رسولاتك صلى الله عليه وآله وسلم إمام مسلمي أوديسي حديث سنس طيب الله ثرى أبليس مسلماتك أبليس إسا كمسلماتك isa duubatti yeroo du'aa'ii godheefi malaayikaa isa cinaa jiru aamiin jetteeti bar siifis fakkaataan san siif haa ta'uu jetti lan yaa rabbi yaadaa muraada isaa guutiif aamiin atiifis hin jetti akkasiin isinin jaa arraafasumatti dhaabnaa allahumma salli wa sallim wa baarik ala sayyidina muhammadin wa ala jamiil mursaliin wa akhiru da'waanaa alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh mee nasruun eessa jirti